Yoo harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii kun Mogeetii yeroo hundumaa akkuma isin beektan barnoota akaadaamikii fi teekinooloojii irratti qabattee kan isinii dhiyaatudha. Har'aan kana baayoloojii kutaa 12 qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na faana bu'aa affeerraa kiyya. Namoonni YouTube kana miseensa hin taane sabiskiraayib gochuudhaan miseensa ta'an asumaan laayik sheer gochuu isin irraanfatina isiniin jedha. Har'aan kana baayoloojii kutaa 12 adaraa nu hojjedhu naan jettaniirtu. Isinii hojjedha garuu immoo to the point bakka taargeetii isinii hojjedha jechuudha. Qorumsa irratti akkamiin deebisuu dandeessanii fi fixnatiidhaan akkamitti deemuu dandeessanii fakkeenya barattoota jalaa hafuu danda'a. Poorshinii yeroo baay'ee argeera waan ta'eef miidhama barattoonni keenya hangam akka miidhaman qorumsa biyyoolessaatiin bara kana hedduu hangam akka miidhaman ni beeka. Anillee isaan keessaa nama tokko garuu immoo hanga ta'e yoo waan beekuun isin gargaara jechuudha. Maaltu akka dhufuu fi akkamitti akka dhufu qorumsi paartii kam keessaa akka dhufu bal'inaan kan isinii himu ta'a. Yeroo biraa haasaa isinitti hin baay'isu. Ammaaf garuu yuunit 5 isin irraa eegaleetiniin yuunit 5 yoo xumure gara yuunitii gara gadiitti deema. Sababni isaa barumsi isin jalaa hafuu danda'a waan ta'eef gara booddeetti kana waan ta'eef haala salphaa fi fixinatii bifa qabuun saffisa bifa qabuun isinitti argisiisa jechuudha. Yuunit 5 maal jedhaa? Behavior jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti waa'ee behaviorii maali? Namni maal jedhee hubata behaviorii? Termiin kun immoo eessatti fayyada? Maal ka jedhu ni ilaalla jechuudha. So behaviorii jechuun maal jechuudha? Introduction to behavior jedha. What is behavior? Behavior is defined in a number of ways depending on your perspective or viewpoint. Behaviorii kana definitionii baay'eetu jira jedha. Akkaataa ilaalcha perspective jechuun akkaataa ilaalcha keenya irra hundoofnee jira. Very often use terms social context speaking of bad behavior in the good behavior. Some definition behavior are listed below. Maal akkuma nu beeknu kontekstii kennan maal jedha? Hawaasa keessatti maaltu jira? Ebaluun kun amala badaa qaba, ebaluun kun amala gaarii qaba. Bad behavior in the good behavior. Garuu immoo saayinsiin hoo maal jedha kan jedhuudhaaf kontekstii keenya kanaa wal qabsiisnee kan ilaallu ta'a. Innis dhugaadha, bakkee saayinsiin isarra moodifikeeshinii kennuuftu jira. Behaviorii muraasni ni jira asirra kunooti akkuma argaa jirtan. The observable response person make to any situation. Bakka namoonni wantoota fiilingii yookiin wantoota akkanuma arginu jechuudha. Namoonni deebii wantoota yoo kennan fakkeenyaaf namni tokko dafee aaruu danda'a. Deebii kenna jechuudha. Wanta isa aarsu yoo arge namni isa yoo tuqe deebiin inni kennu situeeshiniidhaaf maali? Fiilingii imooshini kennuu danda'a, gammaduu danda'a, haala garagaraatiin yookiin immoo imooshini fiilingii garagaraa kennuu danda'a jechaadha. Inni observable response person make to any situation. Isa san keessatti ramadama jechuudha. Manner, action or conducting yourself. Wantoota keessatti akkaataa nu itti hirmaannu, haala ittiin nu hirmaannu. Fakkeenyaaf kaka'umsa guddaadhaan hirmaatuu dandeenya. Kaka'umsa guddaadhaan wantoota keessatti hirmaachuu dandeenya. Fakkeenyaaf daree keessatti barsiisaa yoo barsiise deebii yoo gaafatu eenyu hirmaata? Kaka'umsa haala nuti ittiin manner of action jennaan wantoota akkanaatiin. The other one is the way person behave towards other. Bakka karaa namoonni nama ittiin wannoo jedhan ilaalcha akkaataa namni nama itti ilaalu. Ebaluun kun bar amalli ajaa'ibaami waan akkasiisanii jechaadha. The other one is action or reaction person or animal response to external and internal stimuli. Stimuli jechuun fakkeenyaaf yoo ibidda tuqxe ibiddi sun stimuliidha. Wantoota environmentii jecha stimulii jechuun gara ibaati environmentii jechuudha. Environmentii jechuun wanta keezii waan tokko fakkeenyaaf ibiddi keezii qaba. Keeziidha ibidda jechuun. Fakkeenyaaf ibidda yoo quba keessaniin tuqxan ibiddi sin guba. Ibiddi sun stimulii jenna. Waan akkasitti stimulii jechuun environmentii jechaadha. Fakkeenyaaf ni qorra.
qorri environment coldin jechaadha. Coldin akka environmentiitti yoo fudhanne feelingii nuti argisiisnu construct ta'uu dandeenya jechaadha. Wanti akkasii suni maali? Stimuli jechuun isa sanii jecha. Stimuli jechuun pluralidha. Stimulus jennaan singulariidha jechaadha. Okay, namni akkaataa namni bineeldonni yookiin ilmi namaa waannoo isaaniitiif risponsii kennanii stimulii isaaniitiif. Inni kun behaviorii jalatti ramadama jechaadha. Inni kun closest to modern behavioridha, walitti dhiyaata jechaadha. The response or reaction or movement made by organism in any situation. Fakkeenyaaf yoo alli qote laa bakka kana jalaa deema jedha. Maaliif jennaan bakka sammuun isaa ajaje responsii inni kun behaviorii jechaadha. Kan immoo dantaa ittiin qabne jira qorratti waan akkasii jecha amma akkasitti addaan baafachuu qabdan. I hope yaadni isin galee jedheetiin yaada. Stimuli is change in external or internal environment of organism. Do you see? Stimuli jechuun change internal keessa fakkeenyaaf osoo garaa keessa dhukkube asiidikiin keessa kee keessatti jiraachuu danda'a jecha garaa kee keessa si dhukkubuu danda'a. Kanaafuu internal stimuli jechuu ni dandeenya isa saniin. External stimuli jechuun immoo ibiddi yoo si gube external ibidda saniin stimuli asiidikii saniin immoo ka garaa keessa saniin internal stimuli jenneetiin hubachuu dandeenya jechuudha. Already akka isinii galuuf yaadni kiyya akkasii fi inni biraa wantummaan jennu hanga ammaatitti jennu keessaa waa'ee behaviorii wanti ijoon nuti amma kennu kun isa kana duubaadha. Bakka isa kana hubannaan gahaadha. Behaviorii jechuun isa kana bakka coordinating response of organism to internal or external stimuli. Kana bakka guutumaan guututti kanaan fixa jechuudha. What is the best definition of behavior isiniin jechuu danda'a isa kana jecha. Best definition of behavior asirraa waa'ee behaviorii ilaaluudhaaf wantoota muraasa haa ilaallu. For organism show coordinating response to behavior must be have this component. Component kana guutuu qaba. Component sadii receptor some kind of detect stimuli wanta detect godhu nutti agarsiisu jechuu. Stimuli kan nutti agarsiisu ibiddi nu gubuu kan nutti agarsiisu maal jennaan amma waa'ee narvii keessatti narvii dhaamsa geessituu jennaan. Asitti dhaamsa geessituudha inni kun. Effector jechuun some kind of producing response deebii kan jennu dhaamsa deebistuu. Some kind of linking or coordinating system is influenced by response or can influence effector. Inni biraa linkii kan gootu dhaamsa maal gochuu gamteessituu kan jennuun sani amma asirraa ilaaluu dandeenya. Kanneen ogguu ilaalu. Okay, wantoonni ilaallu cimcimoon amma asirraa wannoodhaan giraafii kanaan ilaaluu qabna jechuudha. Giraafii kanaan stimuli jechuun environmentiidha. Stimuliin environmentii yoo ta'e receptorii jechuun dhaamsa geessituudha. Coordinating jechuun gamteessituudha. Effector jechuun dhaamsa deebistuudha. Response jechuun deebiidha. Coordinating kun eessa keessatti fakkeenya ilma namaa yoo ta'e sammuu keessatti jechaadha. Sammuu keessatti coordinate ta'a. Hiika itti kennameetiin garana deebi'a. Effectorii kana geessa dhaamsa deebistuu kanatti deebiin akkana fakkeenya ibiddi yoo si gube stimuliin kenna ibiddi si gubu receptoriin tuni inni waannaa jettiin fuutii eessa geessiti sammuu bira geessiti. Sammuun kenna interpret godha jechuudha. Deebii itti kenna waaw ibidda gubee isa kana deebisa. Dhaamsa deebisa. Dhaamsa deebistuun dafeetiin responsii kenna jechuun maal godha harka kee dafii irraa butadhu siin jaa jechaadha. Haala kanaan sammuun kenna interpret gooteetiin wantoonni hundi kan ittiin dalagamu. So wanti ibaa kaniin ilaallu how to plant response to in direction of stimuli. Fakkeenyaaf wanti nu hubatuu qabnu biqiltuu tokko fuuneetiin iddoo kana naannoo window jira. Amma kana afaan Oromootiin dafee isin himuudha. Window jira. Window jechuun maskoota bira ifa gahaatu jira. Ifni gahaan eega jiraate maal godhaa biqiltuun kuni maal godhaa plant shoot grows toward the window. Biqiltuun kuni gara maal godhaa gara window san asitti guddata jechuudha. Gara maskoota asitti guddata. Maaliif jennaan they grow toward great light intensity. Biqiltuun laayitii barbaada.
wanti tokko photosynthesis keessatti wantoota barbaachisan keessaa tokko ifa aduuti. Sunlightidha. Sunlightii jechuun maalidhaan observe ta'a, kiloorofiiliidhaan observe ta'a. Sababni isaa green pigment kiloorofiiliin observe isa kana lightiin gooti maal san booda photosynthesis akkasitti geggeeffata jechaadha. So maal jennaan the way or process which plant towards the window is phototropism jennaan. Gara ibiddaa kara laayitii kana kan deemu kun sababni gara laayitii deemuuf maali? Phototropism. Photo jechuun maali? Laayitii jennee turre keemistirii irratti tropism jechuun towards the light jechaadha. Phototropism jechuun towards the light, the plant towards the grows plant towards the light jennaan. Intensity of light jechuun dandeenya. Fakkeenyaaf osoo biqiltuun kun gara sanirra gara laayitii irraa dabee gara ibaa guddatee gara daarkii guddatee maal jenna? Negative phototropism jenna. Towards the intensity of the light is called positive phototropism jenneetiniin ilaalla jechuudha. Kabiraa wanti ijoon oxygen. Oxygen jechuun hormooniidha. Hormoonii maali? Biqiltuun akka guddatuuf gargaaru. Hormoonii biqiltuun akka guddatuuf barbaachisu yookiin gargaaru jechaadha. Okay, inni biraa wanti inni ilaallu yoo jiraate waa'ee oxygenii. Oxygenii jechuun hormoonii guddina biqiltuutiif barbaachisu jenneetiniin ilaallee jirra. Dafeetiniin akka deemuuf isinii fakkeenyaaf mee giraafii kana ilaallu light from one side. Lightii one side irraa ni dhufa. Fakkeenya window irraa dhufa jennu receptor cell is the shoot tips. Tip jechuun akka biqiltuun kara inni itti guddatu jechaa gara tip inni itti ta'u. And oxygen is produced and move away from the light. Oxygen kun produce godha jechuudha akka kara sanirraa dabu. Eegesi dammoo fuullees maal godha? Cell on dark side steam grows faster. Cell maal dark side immoo steam faster godha jechaadha. Akka dafeetiniin jirmichi guddatu godha. Shoot grows toward the light. San booddee maal ta'a? Shoot yoonnoon jirmichi kenna yookiin mutagarri biqiltuun kenna garam gara laayitii teendi ta'a jechaadha. Kun risponsii dhumaatii jechaadha. So isa kana fakkaata fixinatiidhaan isinii deemuudhaafi. Inni biraa immoo maali? Pilaantiin fakkeenya ruutiin grows under the and grow in more or less downward. Fakkeenyaaf directional stimuli produce response to gravity. Biqiltuun tokko hiddi biqiltuu amma asitti wanti beekuu qabdan jirmaa fi shuutii fi ruutii addaan baasuu qabdan. Ruutii jechuun hidda. Shuutii jechuun immoo jirma jechaadha. Maal go'a inni sun? Footoo laal asirratti root is positive to what? Root are positively graphitrophic. Graphitrophic. Positive gadi guddata waan ta'eef gara graafitiitti. Graafitii jechuun gadi harkisaa miire inni sun positive positive graphitrophic jenneetinii waamna jechaadha. Inni biraa immoo faallama isaatiin yoo shuutiin gara olii guddate yookiin gara gubbaa guddate jechuudha. Negative phototropism jennaan yoo faallaa isaa fakkeenyaaf gara gadii guddatuu dhiisee yoo ol guddate hiddi negative phototropism jennaan ja'a. Isa kana haala kanaan hubachuun ni danda'ama jechaadha. Fakkeenyaaf inni biraa immoo plant shoot are negative graphitrophic jennaan. Plant shootiin immoo hidda jirma jenne jirma. Jirmi negative graphitrophism jennaan jirma kennan. Isa kana jennaani wanti asirra laallu isuma kana ijoodhaan garuu immoo kalaaluu qabnu gara fuulduraa jira waan ta'eef how
Do simple animal response to stimuli. Simple animal response to stimuli akkamitti godhan fakkeenya lama two different responses simple organism are given. Organismota lamaan asii gadi kennaman tokko jira fakkeenya taaksii fi kaayinesisiidha. Taaksii jechuun kaayinesisii jechuun maal jechuudha kan addaan baasu. Kaayinesisii jechuun sochiidha jechuudha beekama. Taaksii jechuun singularni isaa taaks which animal move along gradient intensity of stimuli toward great intensity of stimuli or positive taxi jennaan great intensity to stimuli jechuun positive taxi jennaan in the same time away yeroo tokko away ta'a irraa jechuudha away from greatest stimuli is negative jennaan away jechuun from away jechuun faallaa isaa jechuudha negative taxi jennaan negative taxi directional response to directional stimuli directional response to directional stimuli for example unicellular protista euglena swim using flagella towards the increasing light intensity bakka intensity guddaa qabutti waan jira move godha jechaadha euglenan positive photo taxi jennaan isa kana fakkaata. Inni biraa immoo kaayinesisiidha. Kaayinesisiin immoo maali? Kaayinesisii singular kainis. Which change. Inni kun maali? Change intensity of stimuli bring about change rate of movement not the change direction of movement. Amma isa kana irratti not direction of movement. Direction of movement miti. Change of movement rate of movement jechaadha inni kun rate of movement dha not maal akkuma beekamu rate of movement jechuun maal jechuu akka ta'e beektu hangami jechaadha hangami malee direction kamitti move godhee miti amma fakkeenya would lies organismiin jedhu increase rate of movement bring to light gara light bring godhuudhaaf increase godha jechuudha rate of movement increase godha jechuun this increasing probability that will move into dark this increasing probability that they will move into dark area gara dark area tti maal ta'uudhaaf move godhuudhaaf inni iddoon isaa mijatu dark area dha jechaadha which it is usually more humidity and they will be lose less water bakkeen kun maali bakka humidity guddaa qaban jechuun more humidity and lose water lose less water bishaan akka bishaan xiqqoo akka gadhiisaniif humidity gaayyoo jiraate bishaan baay'ee gadi dhiisan jechuudha isa kana fakkaata inni biraa immoo how would light response to change intensity of light jedha akkamitti intensity of light idhaaf wanta jedha inni would light kun jedha would light small land dweller crust ocean jedha there are many different species but there are quite similar wal fakkaataadha jarri baay'ee malee osoo ta'e because they flattened jechuun baxxee flattened shape in the small size they have relatively large surface area to volume ratio baay'ee wantoonni fakkeenyaaf wanti xixiqqoon jechuudha irratti small large surface area volume ratio fakkeenyaaf elefantii osoo fudhanne small jennaan inni kun large qaaman saayiziin isaa guddaa waan ta'eef wanta gurguddaan jechuudha small surface area to volume ratio jennaan yeroo kutaa 12 keessatti unit 4 keessatti ilaaltanii jirtu itti I hope isa kana sirriitti hubachuu qabda waa'ee surface area fi volume ratio sababni isaa small one small ta'an kun maal bishaan gadhiisuu irratti amma ni faxxanu jechuudha loss of water irratti ni faxxanu ni ilaala jechuu isa kana this happen quietly because they have no waxy cuticle in the move they limit loss of water jarri kunni maal godhani dhala isaanii irraa waxy cuticle qaban fakkeenya wanta waxy ta'e waxy jechuun kabar ka godhu jechuudha tishuu gara alaatitti argamu wayitii akka bishaan gara alaa hin baaneef waan jedha jechuudha inni ittisa jechuudha isa kana ofirraa qabanii waan akkasii jedha iddoon jarri jiraatan fakkeenya found under log jedha stone bark jechuun wanta akka gaaleefaa keessa jiraachuu danda'u isa kanaa fi kan kana fakkaatanii waa'ee woodlice irratti wanta muraasa jedha paragraafii
giraafii kanaan yookiin immoo giraafii kanaan tuquudhaaf ni yaala. Fakkeenyaaf as bira light or dark, light yookiin dark jira, detect by seelidhaan oseelidhaan dictate ta'anii simple eye isaaniitiin jechuudha. Oseel jedhamti eye'n isaanii nerve cell in the transmit impulse to or from the central nerve system jedha. Increasing rate of muscle construction, increasing movement. Fakkeenyaaf laayitii yoo ta'e laayitii yoo irra ife laayitii nurra ife jedhanii laayitii waan ifuu kana kan argisiisu maal godhan sheriinki ta'an move ta'an jechuudha. Yeroo laayitiin irratti move ta'an garam eegasii move ta'anii muuvii ta'uudhaaf immoo dura laayitiin jiraachuu isaa detect godhuu qaban jechaadha. Inni coordinating systemii kanaan deema jecha kana fakkaata haalli isaa. Waa important study behavior, maali barbaachisummaan behaviorii kunuu jaa. Behavioriin kuni barbaachisummaan isaa baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf as bira ogguu deemneeti so far we have considered behavior in its widest possible sense and including response to all organisms. For response baay'ee bal'aadha. Waa'ee behaviorii dubbatu faayidaan isaa baay'ee bal'aadha. Garuu immoo wanta muraasa asirraa ilaallu jira. Study of animal behavior is often called ethology dha. Amma kana beekuu qabdan as biratti hin irraafatina. Study of animal behavior is called ethology ta'uu isaa hin irraafatin. Biologists who work in field of noun ethologist dha. Ethologist dha jennu biologistoonni waa'ee isaanii qoratan ethologist jedhamuu isaanii tana beekuu qabdan jechaadha. Inni biraa immoo wanti beekuu qabnu keessaa particularly study human behavior but also include jedha. Waa'een human behaviorii kuni wantoota inni qabatu keessaa inni ijoo fi gurguddoo ta'an isa kanniini. Fakkeenya neuroscience, waa'ee neuroscience irratti sirni impulsiin akkamitti deema, akkamitti garamii ka'ee stimulirraa ka'ee effectorii maddii dhaqee effectorirraa coordinate maddii dhaqee achi biraa immoo effectorii maddii dhaqee achi biraa of duuba deebi'ee gara responsitti haala kamiin deebi'a waan akkasii waan haasa'u inni sun baay'ee salphaadha. Homaa isin rakkisu jechuudha. Wanti ijoon beekudha wantoota kana irratti akka hojjetu beekudha. Environmental and resource management, environmentii keenya akkamitti kunuunsuu qabna, resource management qabeenya uumamaa keenya yookiin qabeenya uumamaa keenya akkamitti manage gochuu dandeenya, waa'ee isaanii beekuu qabna. Jalqaba behaviorii isaanii beekuu qabna. Animal welfare akkamitti impactii qaba animal welfare irratti. Fakkeenya bineeldota akkamiiti nageenya isaaniitiif bineeldota akkamitti walitti qabuu dandeenya, bineeldonni amala akkamii qabantu walitti qabamuu danda'a, akkamitti paarkingii ijaaruu fi dandeenya. Kanaaf kan kana fakkaatan science on education irratti haala amala barnoota kana akkamitti hubatuu dandeenya, wantoota kanaaf kan kana fakkaatan kanuu haasa'u wanta ibaa hin haasa'u waan ta'eef isa kana haaluma kanaan xumurree exercise kana haadalaynu. Exercise kana wantootuma kana dura dubbannee fi ijoodha. Exercise kana irra bakka waan kana hanga ammaatitti conclude gochuu ni dandeenya. Choose the correct answer from A to D jedha. Correct sequence of component of any behavior is jedha. Behaviorii kamiifuu correct component qaba. Componentiin sun maal? Stimul, coordinate. Stimul jechuun fakkeenya ibidda yoo ta'e ibidda kakaastudha. Coordinate gamteessitu receptor, effector, response miti. Isa kan osoo hin taane maalirraa ka'a? Stimulus, receptor, coordinate, behavior ka jedhu. So stimulus, receptor, coordinate, effector, response. Isa kana inni deebiin kenna inni sirriin isa D irra jiru kana jechaadha. Waliin laallee irra gara duraatitti kama laalle keessai. Okay, inni itti aanu maal jedha? Best definition of behavior jedha. Behavioriidhaaf definitioniin gaariin kamii jedha. Definitioniin gaarii behavioriidhaaf kan nu jenne as keessa pattern of response shown by animal. No, isa kana bichaa miti best definitionii miti jenneerra. Pattern of response show by animal. Animalidhaan kan argisiifamu miti isallee miti. Coordinating response of organism to internal and external stimuli ni ta'a jechaadha. Inni kun coordinating response to animal to internal and external stimuli waluma fakkaata waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu.
kunillee deebii mataa matsaafni waan dogongoreef ija kiyya yoo taate ani hin beeku keessan maal akka jedhu kiyya kun waluma fakkaata jechuudha. Deebii lachuun isaa akka barbaadde keessaa filatta. Example of behavior include example behavior jechuun mee kan include godhu example isaa fakkeenya inni maal jedha positive phototropism plant shooting positive phototropism dha jenneerra. Plant rooting immoo negative phototropism dha. Plant rooting asirra wanti adda baafatu qaba. Positive photokinesis of wood lysis positive photokinesis dha. Wood lysin positive dha. Maalif to the light waan photo gara light waan ta'aniif photo isa kanaan sirri jennaani. Negative graphtropism of shoot negative argisiisa shooting graphtropism dha. Shooting maal argisiisa rooting positive yoo argisiisu shooting immoo negative argisiisa. Osoo root jedhee asitti sirriidha jecha osoo asitti root kan jedhu taate sirriidha. Garuu shoot waan jedheef negative argisiisa tikikkiliidha. Inni kunis tikikkiliidha. Asitti fakkeenyaaf osoo shoot jedhee shoot root osoo jedhee asitti bakka shoot jedhee kanatti illee asitti root osoo jedhee faalladha jechaadha. All of above hundi isaaniitu ni ta'a jechaadha. Inni biraa immoo response to stimuli that involving increased movement as intensity of stimuli increase isa kana beekuu qabdan jechaadha. Stimuli kaminni increase movement dha increase ka godhu garaagarummaa taaksii fi amma asitti kinesis hubachuu qabdan. Taaksii fi kinesis maali? Taaksii jechuun maali? Kinesis taaksii jechuun maali? Movement dha. Kun immoo rate of movement dha. Rate of kun rate dha waa'ee rate ti kun immoo waa'ee movement ti. Asitti maal filachuu dandeenya? Taaksii filanna jechaadha. Isa kanaaf maal jedha response of stimuli increasing movement as intensity of stimuli increase jedha. Maal jennaani kana taaksii jennaan dura irratti ilaallee jirra waan ta'eef taaksiidhaan deebisna jechaadha. Inni gaafiin shanaffaa response of study animal behavior include find from animal behavior experiment may help to predict human behavior jedha. Inni kun itti dhiyaata haa ta'u itti dhiyaata. Fakkeenyaaf animal behavior hubanne maal goona predict gochuu ni dandeenya. Human behavior jedha. Reasonii keessaa isa tokko ta'uu danda'a jechaadha. Understanding animal foraging behavior can help in conservation. Akkaataa soorannaa bineeldota laalletini conservation isaanii gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya paarkii ijaaruu fi dandeenya jechaadha. Maaliin adda baasnee fakkeenya jaldeessa fi qamalee adda baasuu dandeenya. Fakkeenya leenca fi saatawwaa garagaratti adda baasneetiin conservation isaa gochuu dandeenya. Leenca fi saatawwaa osoo bakka tokkotti kenne direct saatawwaa sannu harkaa fi qahomaa wanta paarkii muraasa yoo kenne leenca bichatu argama jechaadha. Isa saniin addaan baafannee waan jennuuf innis tikikkiliin nu dhufa jechaadha. It is valid to study it is one right. Tikikkiliidha inni D all jechuu ni dandeenya. Isa kana fakkaata. Inni biraa maal ilaallaa? Innate behavior. Behaviorii bakka lamatti qoonna baay'isawee behaviorii bakka lamatti qoonni ilaallaa. Learned and innate jennaan. Innate jennaan. Learned behavior jechuun behaviorii barannu jechuu guyyaa guyyaa keessatti kan barannu. Innate behavior jechuun behaviorii uumamaan bornidhaan argannu. Fakkeenyaaf sammuun fakkeenyaaf jabbii hoosisuu uumamumaan dandeettii qaba. Akkasii mitiire sammuu keessa uumamaan hin baratamu. Adeemsa keessa barateetiin hin hoosisu. Haalota kana fakkaatan wanti inneetiin yookiin behavioriin nu sammuu keenya keessatti wajjin dhalannu. Fakkeenyaaf lukkuun simbirri takka mana ijaaruudhaaf duraanuu haati waanuma ijaartuuf isilleen ijaartii malee haati barsiisteetiin sammuu isii keessa jira jechaadha. Innate behavior jennaan wantoota akkanaati. Learned behavior jechuun behavior wantoota baranneetiin hin goonu jechuudha. Fakkeenyaaf Ivan Pavlov
yoo ilaalle kutaa 10 keessatti ilaaltanii jirtu waa'ee maaliif dalagee saree bilbila dhayeetiniin saree jala nyaata kaa'ee nyaata san akkamitti sareen sun nyaata yeroo hundaa ni dhiyeessaaf eegasii bilbila dhayaa dhiyeessa booddee bilbila qofa yoo dhaye saree rispoonsii maal jedhuuf kenne nyaata jira bilbila san isa wajjin deema waan ta'eef isa kana waan akkana kana kan fakkaatu maal jennaan learned behavior jennaan behaviorii barannu jechuudha waan akkasiiti isee sanni ni ilaalla jechuu paartii itti aanu har'aaf nu gayaa baay'ee gara fuulduraatti baay'isnee bal'isnee paartiin porshinii cimaatu ni jira har'aaf nu gayaa baay'ee.